Muaz mahamad mal balleessee irratti duulama akkuma beekamu fuulli social media TikTok fi Facebook akkasumallee YouTube dabalate namoonni baay'ee suuraa gad deebisaa kaan ol deebisaa kaaniin faarsa kaan akkasumallee ni arrabsa jechuudha. Muaz mal balleessee akkasumallee dogongorri isaa hoo maali? Saudi Arabia keessatti maal raawwate? Waan badii raawwate akkasumallee waan gaarii raawwate moo maaliif kun arrabsee kun faarsa kan jedhullee mee bal'inaan kan waliin ilaalu ta'a. Ajanda nama hundaa waan ta'eef jechuudha. Mee rakkoo kana maalirraa akka dhuftee fi biyyoota Saudi Arabia keessatti wanni kun hangamta akka dhugarratti hundaa'e akkasumallee namoonni viidiyoo isaa waraabanillee jechuudha maalirra dhaabbatanii waraaban kan jedhullee gaggabaabsinee mee kan waliin ilaalu ta'a. Daawwattoota kiyya rakkoo obboleessa keenya irra geesse kana hanga tokko waan irraa beeku kan isiniif qoodu ta'a jechuudha. Hanga dhumatti viidiyoo keenya daawwatuu hin dagatinaa. Namoonni chaanala faaraa taata subscribe godhaa, viidiyoo like godhaan isiniin jedhe. Yaada keessa waan viidiyoo irraa isinitti mul'ate komentii jalannaa barreessuu hin dagatinaa. Dubbiin akkas ture. Muaz Muhammad barcaatti jira. Akkasumallee Saudi Arabia kana keessatti waa hedduutu jira jechuudha waan namni hin beekne. Namni hundinuu kan guyyaa tokkollee gaafa biyya jiru bilbila smartphone amma qabatu kana miti bilbila Nokia qabate hin beekne biyya Arabaa kanatti irraa jijjiiramte bilbila guddaa harkaan qabate eenyumtu jechuudha abbaa qabeenyaatti biyya Saudi Arabia keessatti jechuudha. Biyyoota Saudi Arabia bicha osoo hin taane namoonni biyyaa ba'an hundumtu jechuudha biyya keenya wal qixaa miti jechuudha. Maaliif ni dalagatanii bilbila ni bitatanii bakka ittiin dhagahamu jechuudha. Rakkoon gurguddaan nama keenya yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo ammaa kana rakkoon gurguddaan nama keenya harkaa qabdu akkamittiin beekamtii argadha? Eenyuun ol baasa? Eenyu yoom social media kiyyarratti maxxanse namoonni beekamtii naa kenna? Akkamiin laayikii argadha? Akkamiin komentii argadha? Akkamiin nama xiqqeessa? Akkamiin beekamtii argadha? Kan jedhudha jechuudha. Kuni wallaalummaa guddaa social media biyyoonni gurguddatan akkasuma biyyoota gurguddatan dhiisuu biyyoonni Afrikummaanuu jechuudha. Nulleen Afrikuma keessatti tasaabamnaami biyyoomti xixiqqaan social media kana fayyadamanii jechuudha. Social media bar wanni inni bayeef akkasumallee wanni namni itti fayyadamuu fi waan hin beekne ittiin baratu akkasumallee waan halaalatti duraan laalansan ufuma biratti ilaalu waan duraan fageenyatti yaadaan jechuudha itti yaadaa turansan osoo ittiin yaadin salphumatti ittiin argatuu fi akkasumallee ittiin taphatuu fi ittiin kolfuu fi ittiin bashannanuu fi walumaa galatti bittaa fi gurgurtaa dabalatee jechuudha ittiin kolfanii ittiin taphatuu fi kanuma bakka wanni biraa hin jirtu jechuudha. Garuu namoonni keenya maali kan itti hassaaban miidiyaa kanarratti nama ittiin xiqqeessu ittiin guddisu ganda namaa ittiin ol kaasu ganda namaa ittiin gadi xiqqeessudha jechuudha. Kanaafuu obboleessa keenya Muaz Muhammad sittillee hin dhagahamini dubbiin akkas ture daawwattoota kiyya Muazii barcaa godhaa jira bakki isaan itti waraabamillee Saudi Arabiyaadha kana namoonni viidiyoo argitanii jirtan jedheeti yaada jechuudha. Mucayyoon takkalleen akka miidiyaa kanarraa social media takka miidiyaa kanarra Facebook irratti akka isin dubbataa jirtutti akkan hagan argee fi hagan yaada isii irraa hubadheetti jechuudha. Dubbii sanii waatu keessa jira jechuudha. Dubbii mucayyoon dubbate san namoonni dubbii san qorataa jiran sun jalatti waa hin ilaalle malee waatu jala jira jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf inni suuraa na kaaseetiin anilleen immoo viidiyoo waraabe nama sanii nama hiriyyaa kiyya tokkotu jira ka dhiiraati ka waliin ta'aa jirru ka inni waliin footoo nu kaase anilleen bakka yoo namni kun nama miidiyaa irratti beekame jedheetiin beekamtii qabu yoo inni ol na baase anilleen ol hin baasa jedheetiin viidiyoo irraa waraabe yeroo inni na shakkummoo dafee nama bira irratti ergee waan jedhamu jechuudha. Mucayyoon sun afaan isitiin haasotte jechuudha. Mee viidiyoo isillee gabaabsee isiniin dhageessisa. Kana jechuun maal jechuudha laal argitanii kan reefu hin isiniin jedhe wallaala guddaa ilaalame namni tokko yoo suuraa si kaafate dirqama viidiyoo waraabda nama miidiyaa irratti beekamtii qabu jedhee anillee yoo inni ol na baase anilleen ol hin baasa jedheetiin viidiyoo irraa waraabe laalime mee laal wallaalummaa guddaa ilaalime namni tokko fakkeenyaaf bar akka seera kaameeraatti fi akkuma seera biyyattii tokkotti jechuudha ilmi namaa tokko kaameeraa si waraabuu miti jechuudha. Osoo ati hin beekne kaameeraa si waraabuu miti kaameeraa sitti qabuunu yakka daraniiti waggaa meeqa si adabsiifti wallahi namni seera baratanii beektan waggaa meeqa si adabsiifti jechuudha. Namni kaameeraa kanatti sirratti qabuun jechuudha si kaasuu miti jechuun si kaasuu fi si waraabuu waan biraati dhossaan jechuudha beekadha haayid kaameeraa si galee dhossaan si waraabuu miti jechuudha. Seera addunyaa keessatti illee si gaafachiifti jechuudha.
seera Itoophiyaatti illee baay'ee jechuun dhoowwaadha jechuudha. So kanumaaf daawwattoota kiyyaa mee waan akkanaa kanarraa yoomuma guddata namni keenya kun amma mucaa kana gad deebistanii ol deebistanii inni bara waan biraa keessa jira amma waan biraa hojii ofii oofataa jira jechuudha. Mucaan kun dargaggeessa akkasumallee namoonni baay'een kana amantii wal qabsiisanii kan oofantu jira jechuudha. Uummanni musliimaa yeroo fuula namaa dura dhuftan kaameeraa dura dhuftan akkana kaameeraa duubatti waan akkanaatti akkasumallee daawaan nurratti gootan maal jetti shamarroonni tokko illee daawaan kan nurratti godhamu sheekni daawaan isaanirratti hin ta'u kan nurratti godhanni ta'a kan isaanirratti godhan isaanirratti daawaan hin ta'u waan jedhamu haasaa jira. Wallaala kun laal wallaala guddaadha. Amantii waliin qabsiisina. Amantiin kan abbaati. Abbaan amanus dhiisus kan eenyuti kan Muaz amantii Muaz amantii Faatumaa amantii Faatumaati jechuudha. Siigalee kana gizeen jedhu jechuudha. Amantii fi waan bilginnaa yookaan namoonni beekumsa hin qabne sammuun isaanii qulfii jiru nama taphataa jiru yookaan nama waliin haasa'u kaameeraa waraabu wallaala nama sani malee jechuudha. Namni eenyumtu sheekni hin taphatu kan jedhu saayinsii akkas jedhutu jira moo seera akkas jedhutu jira moo amantii akkas jedhutu jira. Sheekni hin taphatin sheekni hiriyyaa hin qabatin kan jedhu eenyumtu sheeka fi qeesii fi paastariin fedhe taphatee kolfee akkasumallee haadha manaa isaa kanarraa haadha ilmaan isaa ta'e kolfee taphatee walii galee yaada bareedaa waldutti uumanii wal fuudhan jaalala wal qabsiisanii eenyumtu jaalala kan qabne ni jira. Bineensi alaa miti mitiin lafa deemtu ilbiisni lafee hin qabne bara fedhii qaba miira qaba jechuudha. Siigalee kanaaf immoo ilmi namaa kan sanirraa adda isa godhuu yaadee miira ofii to'atuu danda'uu qaba akkasumallee bakka badiirraa of eeguu qaba jechuudha. Muaz Muhammad illeen badii ni qaba. Akkamitti badii qaba yoo jenni kashlabboota akkasii san keessatti uf gaddeebisee uf xiqqeessee gaaf tokko gaafa namni uf xiqqeessitu gaafa ati uf xiqqeessitu gaaf tokko xiqqaatutu si dhufa jechuudha. Siigalee uf hin xiqqeessin maaliif siin jedhe beekta dhugaa rabbii uf hin xiqqeessin namni fakkeenyaaf ati namatti uf ol hin qaqqabu yookaan ol jedhee hin jiraadhu wanni jedhamu sun ni darbite abba zabana dur darbite jechuudha. Yeroo ammaa kan hanga ati uf ol qabde namni ol si qaba naamani kana ati uf gadi qabnaan namni gadi si qabee matarratti si fincaanaa jechuudha. So kanaaf namni ufii ol yeroo deemtu ufii ol shariiki ufii ol saayibii ufii ol jaalladhu siigalee maaliif siin jedhe beekta gaafa ufii ol jaallat waan jaallatu sanillee yoo argatu baatte waan san jalatti dhaatu ni argata. Hayyuu gaafa shariitte hayyuu sanillee wal arguu dadhabdu itti gaafatama hayyuu saniin akka wal argitu beeki. Siigalee barsiisaa sannan arga jettee yoo hawwite yoo shariikte saayiba isallee yoo shariikte yoo barsiisaa san akkam arguu dadhabdellee saayiba barsiisaa saniitii fi eedduu barsiisaa sanii akka argitu hubadhu. Dallaa barsiisaa sanii jala dhaquun kan kee akka hin oolle hubadhu. So kana jechuun maal jechuu kiyya kashlabboota shariikuu kashlabboota waliin ooluu iddoo argitee bakka sin fakkaanne ooluuni argitee guyyaa tokko akkanatti gad si deebiftee yookaan hamilee teessi buuftee sadarkaa keessi cabsiti jechuudha. Siigalee kuni amma viidiyoon isaa viidiyoo normaala viidiyoo qaama qullaan jiran uffata waliin uffata qabanamu jechuun mucayyoo sanii fi Muaz iddoo jirullee hin beeknu jechuudha. Tan amma ol baatee lallabaa jirtu tunillee dhugaa jirtuu fi soba himaa jirtii fi dhugaa himaa jirti adda hin beeknu jechuudha. Namoonni keenya mee waan akkanaa kanarraa guddadha addunyaa wal qixxaadha addunyaa maal keessa jirti maaliin deemaa jirti miidiyaa akkamitti itti fayyadamaa jirti kan jedhu adda baradha. Intarneetni isin ittiin fayyadamin intarneeta itti fayyadama keessaafuu ijoollee keenya shamara Saa'uud Arabiyaa silaa isin faan nama viidiyoo ilma dhiirarraa waraabuu miti bar dhugaan isiniin jedha jechuun namoota isin beekutu isin beeka namoota keessan isin akka isin itti jirtan isin beekutu isin beeka. Muaz Muhammad irraa silaa viidiyoo waraabuu miti nama kaameeraa itti qabuu miti keessaafuu jechuudha. Dhugaa akka mallallee waa hedduu dubbatulleen jechuun xiqqoo namatti ulfaata haa teessu gariin inuma jechuun waan argan nyaata malee waan argan hin dubbatanii. Kanaaf daawwattoota kiyya walumaa galatti Muaz isaatu uf xiqqeesse ani namallee xiqqeesse hin jedhu isaatu xiqqeesse maaliif kashlabboota bakka kashlabboota duriyyoota jireenyi qulfii gaafatee koodii gaafatee jechuudha. Warra jireenyi Saa'udii kanatti jechuudha shiishaa fi dhugaatiif qamaatii malee waan biraa isaa wallaalchisee mataan gara gale waliin jechuudha gaddeebi'anii bakka kasii sanitti argamuun isalleefuu du'a jechuudha. Siigalee kanaaf immoo kun waan hamileellee nama cabsuu miti akkasitti hin dhagamne. Obboleessa keenya viidiyoo na yoo asumaan kan sibira qaqqabdu taate jechuudha. Kanaaf immoo daawwattoota kiyya namoonni suuraa namaa gaddeebistanis ol deebistanis waa tokko wanni dhufuus hin jiru. Gurbaan inumaa namni tokko yoo sammuu qabaate mucaan kun itti cimaa bakka dur waan gaarii hojjete daran akka inni hojjetaa deemu itti cimsamaa jechuudha. Yoo inni badii hojjetellee yoo nama haqni qabu taate badii sanirraa gorfamee bakka jabaa akka gahu abdiin qaba jechuudha. Muaz dargaggeessa jabaa dargaggeessa beekumsa qabu akkasumallee nama maatii gaariirraa dhalate maatii gaarii
keessatti guddate saayiba gaarii qabu akkasumallee hordoftoota gaarii nama qaba jechuudha. Dinqisiifattoota baay'ee qaba jechuudha. Hordoftoota baay'ee qaba. Immoo kashlabboota kanaaf bakka hin laatu jechuudha. Keessaafuu jechuudha. Ispeeshaalii ijoolleen Harargeedha jechuudha. Bakka inni irraa dhalate akkana wal xiqqeessu, akkana wal cabsu, kan akka keessanii wal cabsee dhugaa rabbii namni silaa hamaa ofillee ufitti qabeeti badii isaa san jechuudha dhossuuf yookaan hanga tokko irra darbuuf akka hamileen isaa hin cabne miira isaa eeguuf tattaafata malee daran miira hamilee namaa cabsuuf yaada hamilee namaa cabsutti bu'uun akkasii wal cabsuun akkasii wal xiqqeessuun akkasii boolla namaa gadi qotanii fakkeessuun hangam takka ulfaata isaa isinittiin tolu dhugaa rabbii. Kanaafuu miskiinni namaa yookaan hiyyeessi namaa haa dalagatu dhugaa rabbii dhiisaa jechuun haa dalagatu yeroo jedhan badii haa dalaguu hin jenne jechuudha. Haa jiraatu jechuutti hin jira malee badii haa dalaguu hin jenne. Muaz Muhammad balleessee kan jedhuu fi 100% balleessee jira. Maal balleesse jettanii yoo na gaafata waa biraa balleesseetii miti, dhungatuu balleesseetii miti, waliin taa'uu balleesseetii miti. Sigalee kashlabboota eenyummaa kan keen beenne sadarkaa kan keen beenne waliin gaddeebitee jechuudha. Bakka akkasitti argamuu keetitti hedduun si tuffadhan. Wallaahi dhuguman siin jedha jechuun ilmoon namaa takka jechuudha bakkuma gaarii yoo mul'atte hanga kana dura maqaa kan keetillee wanni si waamsise akkasumallee Muaz kan namni si jechisi namni siin jedhaa turee fi waan gaarii dalagaa turte, waan gaarii irratti si argaa turre, iddoo gaariitti si argaa turre, hojii gaarii dalagaa turte. Garuu amma baay'ee jechuun bakka qushaasha bakka itti argamtu sun na amana namoonni biyya Saawud Arabiyaa kana dhufanii jechuudha bakka Faaxee fi Maammadoon itti wal geesse dhaqanii na amanii taasuma guyyaa tokko aybiin isaa gadi ba'uu hin ooltu. Osoo ati nama gaariillee taate sitti rarraatii bar dhuftee shishaan mataa garagalchee dhuftee sitti rarraati. Sigalee kanaaf ilmi dhiiraa fedhii ofii qabaturraa baay'ee dadhabaadha. Kuma rasuulli rabbiitu yaan sigalee. Kanaaf immoo waan akkanaa kanarraa namoonni keenyalleen nama keessaniin xiqqeessurraa ammallee kaameeraa qabatanii kaameeraa kana waan guddatti hin ilaalina guyyaa tokko isillee ni qunnama jechuudha. Soo kanuma jechuu barbaadetti daawwattoota kiyya viidiyoon irraa qopheeffadhalleen kana fakkaata. Erga viidiyoo irraa argadhe immoo kan isiniin gaheetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu isinillee viidiyoo irraa waan yaada asirraa isinitti mul'ate komentii jalannaa barreessa. Namoonni chaanaalaaf haaraa taatan immoo subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoon irraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.